magaalaan guutuun Oromoo jibbu jira. Mootummaan kun osoo hayyoonni dhufee bar hayyoota kana gaafa isin mul'ate galatoonfachuu teessan amma jaawarni balaaleffatanii gaafa wanni jaawar dalagu jiru tun isin mul'attu dhufuudha. Bar Oromoo biyya qabattee jonosaayidii gootii Tigree caccabsitee Amaara caccabsitee Shaabiyaa caccabsuu deemti bakka ummata jeeqaa East Afrikaati. Ummanni kun aangotti maluun qaban jedhanii barayyoonni biyyattii guutuu waraqaa karaa Ameerikaatii fi addunyaa barreessu jiran kun bakka nu bu'u jee hayyoonni keenya iyyee Oromoo seef godhu jira. Yaa obboleeyyan kiyya isiniin galmu. Sigale. Kun mootummaa Oromootii miti. Sigale. Ja'aniiti bar hayyoonni kun bar akka Oromoon ummata jenosaayidii arra Amaarri maaliif jibbamanii beekta? Amaara maaliif jibbite? Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte wanni je'anii jibbaniif maali? Gocha Minilik nu dalageefi bar. Akkasiin boru baratiis Oromoon nu dhufte hey dhaloonni hundi gocha Abiyyi sigale yoo arra Abiyyi mormuu baatte, yoo arra Abiyyi dura dhaabbachuu baatte boru Oromoo dhaloota gatii kafaluu ta'a. Gaafa Abiyyi Ahmed akkana nu godhanii maarree nu godhanii namni miliyoonni hangana dhume hanganni wal gudeete biitti diigamtee maal taate histiriin kun bargana gana Oromoo rakkatabamu ta'a. Yaa Oromootii if dhageeffadhuu dammaqi. Sigale kana bar hayyoonni keenya seef godhu jiranii. Sigale kana bar beeytonni keenya seef godhu jiranii. Sigale kun arrasiif galaa siin galu. Arrawaan gartee ishqiin biroo jooharri biroo si jiruuf jecha kun siin galu jechuudha. Kun siin galu wanni nama haasa'u garuu booda siif galu ta'a yes siif gala inshallah siif gala ka gaarii siif galu ta'a. Saniifuu hayyoonni keenya kana seef godhanii jechuudha. Oromoo gartee ummata jenosaayidii godhu ummata buqqisu ummata gosa xixiqqaa hundarra bobbahee gartee dhukkee godhu ummata gartee galaana namaa hunda biyya gartee heeraayyuu inni lallabdee amata 30 ol seera addunyaatiin gartee jiraattee dirqiidhaan fudhanna jettee nama yaatee nama caccabsuu barbaaddu Oromoo gartee Soomaaliyaa guddoo amata meeqa daangaa isii qabdu dirqiin fudhanna jettee yaatu. Sigale takkasii addunyaa irratti bara akkasiin maqaa keenya fokkisee uumuu ka'eera. Hayyoota keenyaatu maraataan Oromoo bakka hin bu'u. Kun gartee wanni inni oofu kursiisaati. Inni haga jiraateetuma sigale dabruu barbaada malee Oromoodhaaf wanni inni dhiisee deemu hin jirtu. Mee Oromoof wanni inni dhiisee deemu sirnuma tokko naa himi fooqii ijaare san dhiisee deema. Fooqii sanuu Amaaraa ijaarate Amaaruma gartee marrasi bobbaasu kana ijaarate maal irraa ichi qaba. Fooqii dhedheertuu Finfinnee keessa dhaabbatan qoradhaan amma faarsee bulaan tana jala deemee footoo ka'a. Abbaa hin beeku sigale. Fooqiin sun teenyuuti yoo jette tafayyisaa leellisaa fasiin jaa. Fayyisaa leellisaa goojjoo hin qabu. Taa'ee farshoo dhugee dachii miskiinaa gurguru jira malee. Sigale. So kakkanaafaatu gartee biyya san bulchaa jechuudha. Kakkanaafaatu namicha san faarsaa jechuudha. Kan ma'aanaa gartee maaltu deemaa jira maaltu hojjetamaa jira danda'e. Saniifuu hayyoonni keenya tana hunda tartiibatti godhanii jiranii yoo inni ka'e maal lafaa qabnaa Oromoonni kasaartee anamma ni haa ta'e san waan beeku. Yoo Abiyyi kun ichi sossoohee Amaaraatu kun wal jaaranii jiranii Amaaraan nurra deebi'aa waan juufaa Oromoo rakkisu jira. Oromoo wayyaaneen guddoon sun wayyaaneen addunyaa qabde bulchite sun bulchuu dadhabdeetu amma fannoon ifiifuu gartee ganda wal qooddee waraana gandaatiin yaatu dhuftee Oromoo bulchiti. Wa'if tuffachuu. Isiniin kun humnaan qabdaniif hin beeytanii. Haga geessanillee if hin beeytanii. Sigal. Mee eenyuutu hayyama keetii ala Finfinnee dhufee gattaa'uu danda'ame naa. Osoo waboo akkasitti hidhate qabdu wabumaa hun qabaatimme. Wallaahi billaahi Amaaraa fi Tigreen ganaa deebi'anii biyya san bulchuu inuman danda'an.
خبيسن دفع بولشو أورمو مسري سرنا سري إتو دفع بولشة مالي سيقال واني خون أما قرتي وان قرتي بين اتين قرتي عمري ديري فتشو بربادو مينيو لفاق أبدا مينيو تيجي فتشو بربادا أديرو حيوتا ميكا بدادنا خنا خيسة بر حيوتا ميكا خن قاليتشو صداق قاليتش خناتي متاكا قبتي تاو جرو سيال ميكا جراب دابو ما قلل جرو خداوي كان خيسة حيوتا ميكا خن داوي تقلبهو دوركي متا خيسة شافقو جرو ميكا جراب سيال وبو خيسة بر جولي وبو تمرو درب الرأي قلي حاجة قرتي جلتي حاجة ورانه هدتي ياوتي جولي يونيفرسيتي الراياتي بر جولي بر سرنا الدنيا نتبولشو تخانا الدنيا أرومو ديسي الدنيا نتبولتو لفخياو دنديسوتو الرق أوه هدتي خفي ساجرا بر تيجل أرومو يوم هيو أبدي أرومو يوم بيغاد أبدي أرومو يوم نموها بولشو أبدي نمچي ديمي آنگو فردتو دبني برم قالچه دوئي گرته زيرو تهتا ابوچي ديمي آنگو فرد داجچو مجرا بر اما سن قپاوا جرا اكا اجايبا قپاوا جرا نمچي ديمي آنگو فردتو اونيت هورا جرا نمني برچو بديمي را فردچو مالتو گرته اون اچي جرا ناجايب سيگل اما نمچي ديمي آنگو فردتو سن اومو جرا سنيفو حيوني كينيتي قبوده گرته akka ajaa'ibatti gartee waan ajaa'ibaatiin gati isinii bahuu deemani andrumaan bahee lallabagaa'e ni beektin amala kiyya wanni nan juu baatii takkaa fi lama caalaan turtu numa dhufti inshaallah Oromoon garuu if dhaqqabu qabdi jechuudha namicha kanaa wajjin gad deebiteemma galaanoo maatirkishoo filmaataa waan akkanaa jookii kanaa kana gartee Oromoon keessaa bahuu qabdirraa guddachuu qabna أنا في أتلين أما نتي أبيجي بود مال تلوفا أبيجي بود موت ما كم كباشوك أبنر التهاسو جرمالي هيوني واي أبيجي وجي مريحتنيتي بيجارني واي أبيجي وجي فرماني لوفا حاجة أبيجي أنغور رجرو فرماني تكون لوفا سيالي حاجة أبيجي أنغور رجرو حاجة أبيجي هم نميليتري توهتي جرو حاجة أبيجي بانكي بيجتي توهتي جرو حاجة أبيجي بانكي في تانكي أركاك أبوتي biyyasan keessa furmaanni dhufayoo jetti ibsobde qotee bulaan kiyyaas ka ararra boru gibirina irraa wayyaawaju ka ararra boruni wayyaawa gartee dhiiroo maali jee gartee maraachuu jirtu haga namichi kunichi jiru gibirri sumarra dabalaa deemu amma khabara dabreerra khabaranaatu irra guddaami khabara dhufuutu irra guddammaas sigale maaliif naannoleen hundinuu gibira kafaluuf diddee jechuudha naannoleen Itoophiyaa guutuu gibira kafaluu didde gibira guutuu kafaluu jiru Oromiyaadha jechuudha. Oromiyaa keessaa sanuu lafoota hanga tokko Harargee fi Baalee fi Jimmaa fi haga qubaan lakkaa'amu jechuudha. Haga qubaan lakkaa'amu malee even bakki waboon keessa sirri sossoolleen akkana gibiraan gidirfamaan jirtu jechuudha. Addunyaan taatu baay'atarraa murtee jirti jechuudha. دبلوماسي نساتاتو زيرو دبلوماسي غنا دبلوماسي اتيك عبد لالني ورانا خيسي غرغرت الدنيا دبلوماسي اتيك عبد لالنيتي دينغاتيك عبد نغينيا بيجتيتي لالني قواتنيتي لكيس كنيت الدنيا سيغل بيجا فولدرو عبد بيجا فيوتشر عبد ولين دلغون غرتيني برباچي سياني سيخنني يو اتي غرتي نما غتيك ابو ورانا غتيك اباتو دبلوماسي غتي قباتو نغينيا امنسيسا يو خلفا قباتو تاتي سيغل الدنيا انتم غرتي ايكونومين تي يو خفتل فدنيتي غرتي مالا خنت غوتني ايكونومي تنول سي خاصو دندني بيجي انفستري تو كويو فارسي بولا تاتو مالي فارسي بولا دچي بربادا سي ابي فارسادا غرتي هنولا لكتيني سين فارسي جي سيغل غرتي دفيو تاتي dhaqoyoo taati malee mee investorummaa lubbuu qabu khabiyyasan diinagdee biyyasanii jijjiiruu danda'u kharraa baqatu malee khatti baqatu laala amma pirezidaantuma Maleeshiyaa kan deengadda Abiyyi footoo wajji keessan fudhadhu
guyya sadi finfinnee taa'ee baay'ata biyyattiitti fixee achiisa gartee hoteela daawwachiisaa ture jechuudha. Garuu sa'a sadi qofa Keeniyaa dhaqeeti shilingii biliyoona meeqaan investiichi godhee sa'a sadi qofatti investi godhee jechuudha. Maaliif biyya nagaa qabdutti namni investi godhaa jechuudha. Biyya nagaa qabdutti namni qabeenya fi dhangalaasaa jechuudha. Osoo nagaa hin qabne osoo gartee finfinnee keessatti namni qalamaa jiru namni butamaa jiru osoo gartee buraayyuu olla beeta mangistii haaraa qaallichi jaarachuu jiru kana jala bulchaa ajjeesaa jiranii osoo gartee ollaan guutuun akkana dhaabbatee firraa si eegu Soomaleen firraa eegdi Jabuutiin firraa eegdi Eeltiraan firraa eegdi Suudaan firraa eegdi Keeniyaan firraa eegdi osoo ollaan guutuun akkana dhaabbatee sigalee firraa eegaa jiru biyya tanatti namni dhufee investi godha kajuu maraataa qofaa jechuudha. Maraataa fi nama hiikaa investii namni investii godhu kun maal barbaada? Nageenya akkam barbaada? Dippiloomaasii akkam barbaada? Investara fiduudhaaf ambaasaaddoroota akkam dippiloomaasii akkam nama dandeettii akkam qabu barbaada nama barbaachisaa nama adda baasee hin beekne jechuudha. Geetaachoo Raddaa akkasitti gartee dubbii xaxaxaxaxa godhee waliin dha'ee deemu dheengadda aljaziiraan akka godhe gartan. Geetaachoo Raddaa kan inni duraan dhaqiitii dippiloomaasii babbaddee fi maqaa kiyya kana ture kana mee xiqqoollee taatu marmeela udaanii keessaa baasii xiqqoo mee waa saabuuna irra babaasii jeen dhaqeetii fi marmeela udaanii keessaan baanetti galchee isaa fi Geetaachoon wal qabataniituma marmeela udaanii kutanii jechuudha. Kana booda Geetaachoon Tigraay birallee tufamee jira jechuudha. Tawalwaalle nama dheengadda gartee qeeroo akkasitti arrabsaa ture. Nama gartee arrammoo ciniinnatee Abiyyi dheengadda jonosaa ejjuun akkasitti arra Abiyyi difeendi godhuu barbaade tawalwaa uummata isaa keessallee tufamee jechuudha. Dhumarratti dhaamsiniin isinii qabu abbummaan fedhe taanaan. Abbummaan fedhe Jesus Christ yoo gad deebi'ee namicha kanaan seef godha jee namichuma kanaa wajji marmeela udaanii kuta malee namicha kana namni seef godhuu danda'u hin jiru. Abiyyi is over. Nagaan jiraadha. Ayyaana gaarii jenna warri Ameerikaatis. Kun sheekka abbutaati.